Odeessaa Kabiraatiin namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed haalaan majruun naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti dhaabbileen mormituu filannoo irratti hirmaachuuf tattaanfiin godhan balaa qabaa jedhe. Ofii ammallee miseensa KFO ta'us filannoo irratti hirmaachuu fi dhiisuu irratti ejjennoon isaa maal akka ta'e Jawaar BBC'tti dubbatee jira. Waahila koo ammayyuu ittaanaatu dhiyeessa. Mee siyaasa Oromootiin si deebisa. Jawaar amma KFO keessa jirtaa? Nan jira. Ayyee egaa paartichi Finfinnee keessa dorgomee dheeraa filannoo biyyaalessaa dhufaa jiru irratti tarii kanneen Finfinnee keessatti dorgoman keessa maqaan kee tarraa'ee jira. Namoonni sagal akka kaadhimaman paartichi ibsee ture. San paartichi yeroo isaa eeggatee kan ibsu ta'a. Garuu waa'ee filannoo irratti ejjennoo paartichi fudhate nan deeggara. Maaliif paartiin kun waggoota 30 dabreef filannoo keessatti hirmaataa ture. Sirna dimokiraasii biyyattii ijaaruudhaaf dhaarii guddaadha kan godhaa ture. Garuu haalli amma Oromiyaa keessa jiru haala namni akkuma fedhetti abbama fedheen ajjeefamu waan ta'eef qabsoo mirga uummata Oromootis taate sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessatti ijaaruuf godhamu keessatti aarsaa hin taane baasuudha taatti. Miseensota keenya, gartoota keenya dhaqaa filadhaa, dhaqaa filamaa jennee yoo ergine laaftutti abbaan fedhe ajjeesee wareegama bilaash, wareegama kasaaraa baay'isa. Kanaaf murtiin paartichi godhe paartii murtii sirriiti. Gara fuulduraa paartichi hoggaa haalli jijjiirame kan hirmaatu ta'a. Haalli amma Finfinnee keessatti dorgomuudhaaf itti murtaa'es seeraan paartichi akka hin haqamne ittisuudhaan garuu immoo miseensota keenya immoo ajjeefamuu fi balaa biraarraa baraaruudhaaf tarkaanfii fudhatamaa ta'eef tarkaanfii sirriiti. Mi'eessuma irratti dabalee paartiilee mormituu kana dura nutti himtee turte mootummaa duratti filannoo itti aanu irratti sirriitti morkachuu danda'u mootummaa haala amma argaa jirruun mootummaan akka cimee jiruu fi paartiileen siyaasaa akka laafanii jiran mul'ata. Kana dura yeroo dubbisne jalaan hojjetaa turreette ammatti biyya keessa yoo hin jirtu tarii yaaddoo akkasii qabdaa biyyatti deebi'uudhaaf yeroo xumuraaf ministeera muummee Abiy wajjin yoo wal argitan. Paartiileen mormitoota hin laaffatanii miti. Paartiileen mormitoota sochuu hin dorgamanii miti. Miseensa paartii mormituu ifatti taatee dhiisiiti. Kaabinee tokko ijaan taane ilaaltee jedhamee ajjeefamta. Hidhamta, saamamta. Kanaaf haala kana keessatti paartiin biyya bulchuu jabaateet paartiin kun laaffatee jedhamuu hin danda'u. Yeroo ammaa shororkaa mootummaa state sponsor terrorizimiitu biyya san keessatti gaggeeffamaa jira. Kanaaf haala san keessatti paartiileen kun miseensota isaanii, deeggartoota isaanii ifatti baasanii, cimina isaanii ifatti baasanii dorgomitti haaseenu jechuun itti gaafatamummaa hamaa qaba. Bala hamaadha qaba. Osoo dirreen siyaasaa xiqqaa bal'ate. Kabiraa haafu ajjeechan suukanneessan guyyaan namarra raawwatamu kun osoo kan dhaabatu taate Audoo zaman agaruma bara Ihaadeegsanuu dirreen siyaasaa xinnoo sun kan banamu taate bilchiginaan bara kan dabru. Maaliif haalli dinagdee biyyattii qaroominni jireenya saamichi malaamaltummaan uummanni akka malee of jibbee jira mootummaa kana jibbee jira. Carraa argannaan paartiin laafaa kamiyyuu mo'achuu hin danda'a. Haa ta'u garuu saaxilamummaa ofii kana hanqisuudhaaf paartii warri aangorra jiran shororkaa bananii waan jiraniif haalli ittiin dorgomamuu danda'amu Itoophiyaa keessa hin jiru keessattuu Oromiyaa fi Amaara keessa filannoon kan yaadamu miti. Tole duratti waa'ee hariiroo ministeera muummee Abiy wajjin qabdu gaafadheen ture. Yeroo xumuraaf yoo maasoftan biyyattuu deebitee beektaa eegasii eega biyyaa baatee. Amma bara darbeetti biyyatti deebi'aan ture warra mootummaa qaamota adda addaa wajjin keessattuu haala nageenyaa irratti waliin hojjechaa turre. Isin taane saba kanas biyya kanas gaagama hamaadhaaf waan dhiyeessuuf falli jiru alarraa qabsaa'uu uummata kanaafis biyya kanaafis sagalee ta'uu kan jedhu murteessatti itti deeme ammatti hin deebine. Keessumaa qeeqxoonni kee Jawaar akka durii miti dhiibbaan isaa laafeeraa jedhu. Dhageettiinis dhiibbaan isaa ittiin jedhu tareettis dhageesses ta'uu danda'a. Maali deebiin kee? Waa'ee dhiibbaa kiyyaa suni yoo sun dhugaa ta'e maaliif halkanii guyyaa narratti duula bare. Sun waan malaallu sana waan qabatamaan gara fuulduraa laalluudha. Sun baay'ee na yaachisu. Siyaasaa Oromoo lama ijaarsa buufata xiyyaaraa guddicha Afrikaa ta'a jedhamee hojiinsaa sanbata xiqqaa darbe naannoo Bishooftuutti eegalame ilaalchisee ibsa baasanii jiru. Qonnaan bultoonni naannichaa misooma kanaaf jecha kaafaman miidhamanii jiru. Jireenya isaaniirraas rakkoof saaxilamu jechuun adeemsa mootummaa qeeqanii jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa fi ministeerri muummee Abiy Ahmed ammoo akkamiin uummati naannichaa piroojeektii guddaa kanarraa akka fayyadaman ibsanii jiru. Galaanaa Balaay gabaasa Habtaamuu Xibabuu qopheessee isiniif dhiyeessa.
Dirree diriiraan Abuuseeraa Durloon irra bobbaafaman amma maashinoonni ijaarsa gurguddaa hedduu irra qubataniiru. Piroojeektiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu sanbata duraa akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 2 bara 2018 ijaarsi isaa yommuu eegalu qilleensa miidiyaalee biyyattii guutummaatti bifa jedhamuun to'atee ture. Sagantaa jalqabsiisa buufata xiyyaarichaa ministeerri muummee Abiy Ahmed ka eegalsiisan yommuu ta'u ministeerota dabalatee qondaaltonni mootummaa biyyattii hedduun argamaniiru. Riippoortara BBC dabalatee hojjettootni miidiyaalee biyya keessaaf alaa baay'eenis dhimmicha gabaasuuf gara iddichaatti imalaniiru. Magaalaa Bishooftuurraa kallattii cuqqaalaan maqamee iddoo piroojeektichaa osoo hin gahin manneen jireenyaa ammayyaan qonnaan bultoota sababa piroojeektichaan kaafamaniif ijaaraman jedhaman baay'inaan mul'atu. Itti aansuunis qe'eewwan manneen jireenyaa irraa diigaman kaan isaanii kan qorqorroon irraa buqqee duwwaa isaaniitu dhaabbatee jira. Haa ta'u malee piroojeektiin Itoophiyaa giddugala aviyeeshinii Afrikaa akka taasisu itti abdatame kun lammiilee biyyattii hedduun akka mallattoo guddinaa fi abdii gaarii fuulduraatti fudhatamus kanneen yaaddoo fi komii qabanis piroojeekticha mormaniiru. Qaamolee piroojeektii buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu laalchisee yaaddoo fi mormii ibsatan keessaa paartileen siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO ni argamu. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa amajjii 9 bara 2026 baaseen piroojeektichi abbootii warraa 3,000 iddoo jireenyaa isaaniitii akka buqqisuu fi akkaataan qonnaan bultootni itti buqqaafamaa jiranis kan isa gaddisiise ta'uu hime. Qonnaan bultootni Abuuseeraa akkuma qonnaan bultoota Eekkaa, Gullallee, Galaaniif Abbichuu lafa isaaniirraa qofa osoo hin taane aadaa, afaan, seenaa, duudhaa Oromummaa fi abdii egeree ofiirraa buqqaafamuu jechuunis komate. Dabaluunis qonnaan bultoota buqqaafaman qaama piroojeektichaa gochuun abbummaa dirree xiyyaarichaa keessatti qooda akka qabaatan gochuun osoo danda'amu qonnaan bultoota buqqisanii bittinsuun sirrii akka hin taanes eere. KFO'n gama isaatiin haalli Abuuseeraa keessatti uumame tarkaanfii badii isa hamaa fi sadarkaa yaaddessaarra ga'eedha jechuun waa'ee piroojeektichaa ibsa baase. Akkaataan piroojeektichi itti raawwatamuuf adeemus hawaasa nagaa qe'ee dhalootaa abbootii akaakolii isaaniirraa dhabamsiisuuf akeekee jechuun ka ibse KFO'n adeemsicha cimsee akka mormu. Kanaaf qorannoon dhiibbaa hawaasummaa qaama walabaan gaggeeffamee ifa hanga ta'utti buqqaatiin hatattamaan akka dhaabatus gaafatee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed qonnaan bultootni iddoo piroojeektichaatii ka'an kufaatii fi kadhaadhaaf akka hin saaxilamneef akkasumas piroojeektichi jiraattota naannichaaf eebba akka ta'uuf hojjetamuusaa sagantaa jalqabsiisa ijaarsichaa irratti himaniiru. Qonnaan bulaan kan komatuu fi kan boo'u osoo hin taane kan galateeffatu piroojeekticha ka eeguu fi ka deeggaru akka ta'u akkaataan manni jireenyaa mandarrii fi hojiin gara fuulduraa tokkoon qonnaan bulaa itti ijaaraman akkaan ajaa'ibsiisaa fi barumsi irraa fudhatamuu kan qabudha jedhan. Gama biraatiin abbootii warraa 1,359 iddoo piroojeektichi itti ijaaramurraa mana qabaniif manni jireenyaa sadarkaasaa eeggate viillaan ijaaramee kennamuu hojii gaggeessaa olaanaan garee daandii qilleensaa Itoophiyaa Masfin Xaasoo himaniiru. Akka waliigalaatti qonnaan bultoota 2,758 ta'aniif hojiileen misoomaa madda galii ta'an hedduu ijaaramanii xumuramaa jiru jedhan. Ji'a muddee dabre keessa barsiisaan amantaa Paaster Enook Girmaa jedhamu tajaajila amantaa kennaa ture gidduutti salaale biyya falfaltootaati jechuun dubbachuu hordofe paastericha irratti qeeqii fi hanga himatamuuf barbaadamuutti irra ga'ee ture. Tibbana ammoo xalayaan magaalaa Finfinneetti abbootii gadaa Tuulama Finfinnee irraa akka barraa'e ibsu irra deebiin dubbicha akka ka'u godhee jira. Xalayaan walitti qabaa abbootii gadaa damee Tuulamaa Finfinnee kan ta'an abbaa gadaa Sabboo Qalataatiin barraa'e kuni waamicha araaraaf bakka bu'oota nuuf ergaa kan jedhudha. Xalayaan godina Shawaa Kaabaatiif jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 1 bara 2018 barraa'e kuni araarri akka bu'uuf bakka bu'oonni mana amantichaa isaan waan gaafataniif xalayaa kana barreessuu eera. Abbaa gadaa Sabboo Qaalataa bu'uura maalitiin xalayicha akka ergan BBC'tti himanii jiru. Amma isaantu dhufe nu bira hoteela Ilillii jedhanitti ani dhaqnee calqabame. Bulchiinni Salaalee waan kana beeke bakka bu'a ofii haa ergatu. Abbootii gadaa jaarsolii biyyaa nama dubbii kana sirriitti dubbatu. Beekee bakka bu'a kee Salaaleetti nu yaa jedhani. Jimjinnee ofiin kaanee dubbiin xuruumuti xalaadhaan dhaqee
alaadhaan immoo nutti tasaa deebi'u kan jedhu. Abbaan Gadaa Tuulamaa goobana hoolaa gama isaaniin xalayaa waamicha araaraa jedhamee barreeffame kana arguu himuun xalayaa beekamtii keenyaan alaa fi daangaa aangoo gadaa ofiitiin ala barraa'edha jedhan. Adeemsa araarri kun itti deemuu qaba jedhan waahila keenya maatii olaanaatti himanii jiru. Dhimma kana itti deemee waarratee kallattii kan kaa'u itti deemee manguddoo salaalee buuleeyyii wajjin kan fixu Saglii Gadaa Tuulamaa yookaan Abbaa Gadaa Tuulamaa malee nama kanan ilaallatu. Maaliif akka inni barreesse abbuma san gaafadha malee nuti amma dhimma kana qabannee jirra. Akka Abbaa Gadaa Tuulamaatitti qabadhee jira. Dhimma kana hoggantoon qabadhee jiru. Namni bakka baay'een harkatti naqaa jira. Sanillee nan harka keessaan qabu. Amma nama kana himannilleen itti banamee namni tokko akka to'annaa jala oolelleen quban qaba. Kana garuu araara kan buusan gataaniif ilaaf mee ilaadhaan oduu wal dhiibuun taasiin ga'ee mootummaalleen achi keessatti qindoomina mootummaatiin qindoomina abbootii gadaatiin araarri bu'a malee akka amma qilleensarratti waa hunda labsanii qilleensarratti amma kootu jedhan kun hin ta'u ani kanan beeku. Qaamni xalayaa barreesse kun immoo yaa gadaa keessanii jala akka jiru natti himtan. Beekamtii keessaniin alaa xalayaan kun kan barraa'e araara kana gaaffiin kan dhiyaate. Xalayaan kun barraa'uun isaatu seeran ala maaltu isa galcha inni damee Finfinneeti yaa Finfinneeti. Tuulama Finfinneeti malee tuulama Bachoo bakka hin bu'u tuulama Finfinnee bakka bu'a namni kun wanni isa galchu hin jiru. Gaafin dhiyaatee jira karaa amantaa Pirotestaantiitiin gaafin dhiyaate kun dubbiin kun akka araaran xumuramu gaafin dhiyaatee jira. Gaafin dhiyaate kana ammoo amma adda kiyyatti anuu amma Abbaa Gadaati jedhee dubbii tana adda kiyyatti dubbii tana furuu hin danda'u. Qaamni mootummaa keessa jiru qaamni mootummaa qaamni inni ilaallatu kan keessa jiru darbee waarratee Gadaan Salaalee kan keessa jiru darbee waarratee manguddoon buuleeyyiin Salaalee kan keessa jiran abbootii Gadaa Tuulamaa hayyoota Gadaa Tuulamaa dabalatee waan ilaalamu malee waan caasaa damee takkaatiin ilaalamuu moti wanti kun waan Oromoo miidhe. Geenyu Muraatiin Iraan haleellaan irratti banamnaan waraanaaf qophii ta'uu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagchi akka jedhanitti Iraan dursitee haleellaa akka hin raawwannee fi haleellaan yoo irratti baname garuu waraanaaf qophii ta'uu beeksisan. Pireezidantiin US Doonaald Tiraamp tarkaanfii waraanaa Iraan irratti fudhachuu akka malu ibsuu hordofee yaaddoon cimee jira. Dabalatti ittaanee dhiyaata. Iraan keessatti hiriirri qaala'insa jireenyaa mormuuf eegalame amma gara hokkaraatti jijjiirameera. Amma ajandaan dinagdeerraa gara siyaasaatti ce'eera. Biyyattii keessatti hiriirri akkanaa bara 2022 gaggeeffamee hin beeku. Garuu lammiileen Iraan dhugumatti maal barbaadu? Maaltu daandiitti isaan baase? Iraan yoo US haleellaa raawwatte akka haaloo baatu ibsiteetti maddeen BBC fi rogeeyyiin hiriirtonni dhibbaan lakkaa'aman humnoota mootummaan ajjeefamuu ibsan. BBC'n iddoo awwaalchaa handaara magaalaa Teheraanitti reeffa huccuudhaan marame 180 lakkaa'eera. Maddi oduu rogeeyyii mirga namoomaa US jiru hiriirtonni 495 ajjeefamuu gabaase. Akkasumas guutummaa biyyattiitti humnoonni nageenyaa 48 du'uu ibse. Erga hiriirri mormii eegalee torbanoota lamaan darban keessatti namoonni 10,600 ta'an hidhamaniiru jedha maddi oduu kun. US ajjechaa mootummaan Iraan hiriirtota irratti raawwachuu eegale hordofuun akka gidduu seenuu dandeessu doorsaa jirti. Dilbata amajjii 11 2026 garuu Tiraamp aangawoonni Iraan itti bilbiluun mariif taa'uu akka barbaadan itti himuu ibse. Haa ta'u malee US walga'ii kana dura tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qabdutu jira jedhe Tiraamp. Ministeerri dhimma alaa Iraan mariif balballi isaa banaa ta'uu ibseera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa biyyattii Ismaa'il Baqaay aangawoota US waliin mari'achuuf qophii akka ta'an ibsaniiru. Tiraamp US tarkaanfii akkamii fudhachuuf akka deemtu bal'inaan hin ibsine garuu dubbii isaa dilbataa keessatti tarkaanfii jabaatti deemaa jirra jedheera. Qondaalli US tokko miidiyaa michuu BBC ta'ee CBS'tti akka himetti Iraan irratti haleellaa raawwatamuu malu ilaalchisee haala jiru irratti Tiraampiif ibsi kennameeraaf. Qondaalonni US biroon gaazexaa Wall Street jedhamutti akka himanitti haleellaa humna waraanaan alatti filannoon Tiraamp fayyadamuu danda'u yaada faallaa mootummaa Iraan kan onlaayinii jiru cimsuu, haleellaa saayibarii waraana Iraan irratti raawwachuu yookiin qoqqobbii dabalataa irra kaa'uudha. Hiriira mormii Iraan kana duuba Israa'eliif US jiru hangaa olaanaan Iraan mormii dhalateef yookiin immoo muddama dhalate kanaaf Israa'elii fi US himataniiru. Wal himannaan Israa'el, Iraanii fi US haaraa miti. Kan alanaa kun garuu akkaan yaaddessaadha. Tiraamp tarkaanfiin koo ni ulfaata jedha. Iraanis deebiin kenna jetti. Dubbi himaan paarlaamaa Iraan yoo US haleellaa raawwatte
Giddugalli waraanaa fi doonii Israa'elii fi US kanneen naannawa sana keessa jiran xiyyeeffannaa haleellaa isaanii akka ta'an akeekkachiisaniiru. Iraanitti hiriirri qaala'insi jireenyaa mormuun eegalame yeroo ammaa bulchiinsa hoogganaa olaanaa biyyattii Ayatollah Khamenei akka aangoo gadhiisu gaafachuutti ceera. Abbaan alangaa waliigalaa biyyattii qaamni hiriira kana keessatti hirmaatu hunduu akka diina waaqaatti ilaalama jedha. Hiriira mormii ba'uun yakka du'aan nama adabsiisuudha jedheera. Hoogganaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei gama isaaniin hiriirtotaan gurmuu saamtotaa Tiraamp gammachiisuuf socho'anidha jechuun hiriirtota bittimsan. BBC dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa waan Iraan keessatti mudataa jiru kana kallattiin gabaasuu hin dandeenye. Mootummaan biyyattii kamisa darberraa eegalee guutummaa biyyattiitti intarneetii cufeera. Kun ammoo akka odeeffannoon qulqulluu fi mirkanaa'aa ta'e hin baane gufuu ta'eera. Baha giddu galeessaa keessatti wayita tarkaanfiin waraanaa fudhatamu US fi Israa'el wal biraan hafan. Hiriira mormii Iraan kana ilaalchises US humna waraanaan gidduu seentii kan jedhuun Israa'el xiyyeeffannaan eegaa jirti. Torbee kana ministeerri dhimma alaa US fi ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu dhimma kanarratti haasa'uun dhaga'ameera. Kana hordofee pirezidaantiin Iraan muddama Iraan keessatti dhalateef US fi Israa'el dabalanii himataniiru.